Hi guys, akkam jirtu hordoftoonniif kawentoon maatii waliin isaatti bu'aa nagaan deebitee gara chaanal koo hordoftan isin jedha. Guyyaa kana wanti isiniif qabadhee dhufee karaa WhatsApp yeroo namni isiniif bilbilu haala baay'ee salphaa ta'eetiin akkamitti akka sagalee nama isiniif bilbile sana waraabuutti dandeessan isinitti agarsiisa. Kana qofaa miti bilbila normaaliis kan isiniif waraabuutti danda'u sagalee nama kamiiniyyuu ta'uu ni danda'a. Bilbila kamirraa yoo isiniif bilbilame directly soundii nama barbaadanii record gochuutiin ni dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa har'aan kana irra guddeessa baay'een keessan WhatsApp irraati nama nuuf bilbilu akkamittiin sagalee isaa waraabuu dandeenya tan gaafataa waan turtanii fi guyyaa har'a kana isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf egaa lamman isaayyuu ulfaan adda tokkotti waan argattaniif hanga xumuraatti step yaan isinitti agarsiisu hordofuun nu waliin ta'aa isin jira. Applicationii aan isiniif kaa'u kamiiniyyuu yeroo download godhattan gara website kanaa isin fida. Bakka kanarra akka dhuftaniin dhumarra haala kanaatiin xiqqoo ishee gadi siqtu jechuudha. Haala kanaatiin gara dhumarra dhuftanii download bakka jedhu kanarratti tuquudhaan bilbila keessatti gadi buufachuu ni dandeessu jechuudha. Okay, application kana buufattanii egaa keessanii seentu jechuudha. Keessoon applicationichaa kanadha jechuudha kan inni fakkaatu. Jalqabaa haala kanaatiin isiniif baasa. Saniin booda bakka kanarraati bakka xiyyaa kana ni tuqxu jechuudha. Harka mirgaatti ni dabartu haala kanaatiin. Ammas ni dabartu sadaffaarratti bakka kanarraa ishee kanatti hiikii godhachuu hin dagatina. Haala kanaatiin ergi ibsattanii gara kanaa isin fida. Bakka kanarratti illee wanti isin dagachuu hin qabne grant permission jedhama waan ta'eef hayyama kennuufii qabdu. Hayyama kennitaniif egaa gara kanaa isin dabarsa jechuudha. Bakka kanarratti immoo enable services hin jedha. As keessa applicationicha barbaaddattu jechuudha. Installed service kan jedhu bakka kana keessa jira waan ta'eef as keessa seenuun kunoo jalqaba kan jiru kana oonii nan godha jechuudha. Haala kanaatiin bilbilee tokko tokko gaafachuu dhiisuu ni danda'a waan ta'eef hanga nan cinqabina. Yoo inni isin gaafate immoo haala kanaatiin oonii godhattu jechuudha. Booda ammas enable service kan jedhu tuquudhaan bakka kanarraati aappii isa kana oonii ni godhattu jechuudha. Amma haala kanaatiin tajaajila isiniif ni eegala jechuudha. Akkuma agartan egaa aappii keenya permission yookiin hayyama kennuufii qabnu hundumaa xumurreetti jirra. Haala kanaatiin request the permission kan jedhu kana ni tuqxu. Allow ni jettu. Amma xumurtanii jirtu jechuudha. Akkuma agartan egaa bakka kana keessaatti egaa sagalee yeroo namni isiniif bilbilu record ta'ee taa'u addina keessattidha jechuudha kan isin argattanii. Egaan qulqulinaan akka fedha keessanii akka isinitti tolutti kan isiniif waraabuutti danda'udha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha egaa haala kanaatiin itti fayyadamtu yeroo namaaf bilbiltan egaa fakkeenyaaf WhatsApp irraan namni yoo isiniif bilbile backgroundaan ofii isaatiitu beekee nama isiniif bilbile sana sagalee isaa waraabaa jechuudha. Kanaaf isin ajajuun illee isinirra hin jiru jechuudha. Battala namni isiniif bilbilu karaa WhatsAppiitti sagalee isaanii waraabaa. Normally bilbilaan yeroo namni isiniif bilbilu illee haala kanaatiin pause gochuu illee ni dandeessu. Kan nama barbaadanii waraabdanii kan nama barbaadanii dhiisuu ni dandeessu jechuudha. Kanadha wanti har'a isiniif qabadhee dhufe egaa kan isinitti tole abdii guddaan qaba. Gaan yeroo itti aanumaan akka isiniif qabadhee dhufe barbaaddu. Ammastiin bye.